Ashamaa harka fuunee hordoftoonni koo akkam nagaa jirtu nageenyi keessan iddoo jirtan hundatti isiniif haa eeggamu an abdiidha Oro MP4 irraa har'a waan tokko isiniif barsiisuu dhufe wanti sun maali yoo jettan Facebook keessan akka hin haatamne akka haaki hin godhamne godhuu kan dandeettan akkamitti kan jedhu isiniif himuudha namoonni baay'een keessan nagaafataa jirtanii Facebookin kiyya akkanatti haatame akkanatti paaswordii kiyya argatanii seenanii jettanii nagaafataa turtanii amma waan kanaaf barumsa tokko isiniif qabadhee dhufe sirriitti na hordofaa sheer godhuudhaan waliif daddabarsaa hundi keessanuu kana booda Facebook keessan haaka akka hin godhamne isin gargaara jechuudha. Kanaafuu duraan dursee mee YouTube kiyya seenaa Oro MP4 jedha. Oro MP4 hundi keessanuu subscribe godhaa kunoo akkuma argitan kana Oro MP4 kan jedhu suuraa kiyyatu gubbaa jira Oro MP4 jettanii asirrattis yoo barreessitan kunoo iddoo YouTube keessan gubbaa kana search kan jedhu kana iddoo kana jechuudha. Iddoo kanarratti gattuuxanii Oro isa gattuuxanii Oro MP4 jettanii yoggaa barreessitan kunoo gubbarratti kan dhufe Oro MP4 isa gattuuxanii kunoo suuraa kiyyatu irra jira akkuma argitan kana inni gubbaa jechuudha suuraan kiyya kan irra jiru kana san booda kunoo subscribe ammaaf namni subscribe na godhe kunoo nama hanganaati nama 336 nama 336 jechuudha namni subscribe na godhe nama xiqqaadha baay'ee nama xiqqaadha kanaafuu as biratti subscribe kan jedhu hoggaa isiniif dhufe isin subscribe kan jedhu diimaa san gadi tuqaa yeroo hundaayyuu na hordofaa kallattiidhaan jechuudha hordoftoonni koo hundi keessanuu hanga ammaatti namoonni na wajjin jirtan hundi keessanuu galatoomaa namni share naa gootan baay'eedha YouTube kana subscribe godhaa jettanii namni naa beeksiftanis baay'ee jirtanii hundi keessanuu galatoomaa kana boodas waan baay'ee walirraa baranna jedhee abdii qabaa nu wajjin taa hanga dhumaatti nu jajjabeessaas ni jenna hordoftoonni koo amma gara barnoota kennaa deebina YouTube and Facebook keessa seenne duras Facebook keessa seenne amma akkamitti namoonni haaka akka godhanii hin seenne gochuu dandeenya kan jedhuuf jechuudha paaswordii keessanuu kennitanii fi nama saniif namni sun seenee laaluu hin danda'u Facebook keessan keessa seenuu hin danda'u akkam gochuu dandeenya okay na hordofaa sarara sadii gara naan jiru gubbaa jiru kana jechuudha kunoo isa kana jechuudha sarara sadii kana yeroo takka gadi tuqna yeroo takka kunoo san booda akkanatti nuuf dhufa Facebook keessan update yoo ta'e akkanatti isinii dhufa update yoo ta'e ammoo account setting kan jedhu gara jalaatti isinii dhufa kun amma update ta'ee jira okay kunoo setting and privacy kan jedhu gara jalaatti naa dhufe isa kana jechuudha setting and privacy kan jedhu kana isa yeroo tokko gattuuxan isa kunoo gattuqe san boodas settings kan jedhu kunoo as biratti naa dhufe settings kan jedhu kana ammas deebiftanii isa tuuxan kunoo ammas akkana as dhufe san booda gara kunoo gara gaditti jechuudha security and login kan jedhu kunoo isa kana security and login kan jedhu kana yeroo takka gattuuin ammas deebine kunoo akkanatti san booda gadi oofnaa kunoo gara gadi deemne use two factor kan jedhu kana of ta'ee jira kunoo akkuma as biratti argitanitti use two factor kan jedhu kun of ta'ee jira amma isa gadi tu'inaa jechuudha yeroo tokko kunoo gattuu'inee san booda akkanatti nuuf dhufe maal goona get started isa kana jechuudha isa gattuu'in amma deebifne get started okay kunoo akkana nu dhufe jechuudha san booda maalinni gubbaarratti text message kan jedhu kana jechuudha messagein namni Facebook keessa seenuu yoo barbaade messagein eessarratti si haa dhufu kan jedhu kun lakkoofsa anamma kunoo asirratti kan argitan lakkoofsi kiyya duwwaa 151 kun lakkoofsa ani amma itti fayyadamu kana amma harkaa qabu jechuudha kanaafu isarratti naaf dhufe jechuudha yoo namni biraa yaaliin irra godhe seenuus hin danda'u jechuudha namni sun yookaan ammoo jijjiirachuu yoo barbaadan isin lakkoofsan kunoo as biratti ammas use a different number kan jedhu kana kunoo buleedhaan kan barreeffame kana isa gattuuxanii lakkoofsa haaraa irra galfachuu dandeettan lakkoofsa haaraa irratti galchuu dandeettan jijjiiruu yoo barbaadan jechuudha garuu lakkoofsaan yoo ta'e baay'ee bareeda dirqama ammoo lakkoofsi isin itti jijjiirtan sun isin harka jiraachuu qaba lakkoofsi sun isin harka jiraachuu qaba kanaafuu appiidhaan ammoo lakkoofsa hin qabnu yoo jettan appiidhaan gochuu hin dandeettan authentication app kan jedhu kana jechuudha isa gattuuxanii appii jira appiin sun maal jedha Play Store irratti authenticator app isa install gootanii appiidhaan gochuu dandeettan appiidhaan yeroo daqiiqaatti koodii san jijjiiraa deema so amma appii buusee isinirratti argisiisuu danda'a garuu sa'aatiin dheeratee jira kanaafuu akka yeroo nuraan dheeranne amma ka siimii lakkoofsaa kan isinitti argisiisa kumoo ka gubbaa kana jechuudha isuma tu'ina kunoo erga isa tu'ineen boodatti as biratti
kood nu gaafata duraan dursee okay koodiin naa dhufee jira amma duraan dursee garuu iddoo kanatti yoggaa seentan Facebook passwordii Facebook keessanii galchaa isiniin jedha passwordii Facebook keessan kan itti fayyadamtan irra galchitan passwordii san yoggaa seentan jechuudha kanaafuu amma kunoo as biratti enter code naan jedhe koodii kiyya itti galcha jechuudha amma koodii kiyya itti galcha isinis koodii keessan akkanumatti itti barreeffattan dijitii 6 ta'a koodiin ani amma mee koodii kiyya itti barreessu okay kuno asumaan kuno amma 1452 jechuudha koodii erga itti galchitaniin boodatti kuno gara jalaatti next isiniin jedha kuno kana jechuudha next kan jedhu kana gattu hiixan kuno isa kana next jettaniin san booda yeroo hundaayyuu koodiin tun jijjiiramaati deemti koodii haarawaa isin gaafate jechuudha yeroo hundaa kanaafuu mee amma as biratti maal jedha two factor authentication is on gootan kana on ta'ee jira on gootan on ta'uu qaba san booda kunoo finish kan jedhu kana gara jalaatti isiin tun yoo off taate on ta'uu qabdi on gootanii san booda finish kan jedhu kana kunoo gara jalaa kan jiru kana dhumarratti isa gattu hiixan kuno kana booda jijjiiramee jira jechuudha kana booda jijjiiramee jira abbaan fedhe Facebookii keessan seenuu yoo barbaade dirqama maaliin seena dirqama koodii tana argachuu qaba fakkeenyaaf passwordii fi email keessan qabaatee inni guuteetiin login yoggaa godhu kood kana gaafata koodiin kun ammoo eessa jira lakkoofsa keessan qofa irratti isin dhufa koodii kana argachuu hin danda'u jechuudha namni sun kanaafuu Facebook keessan yeroo hundaa akkanatti eeggachuu dandeettanii kana booda gaafii biraa yoo qabaattan na gaafadhaa yeroo hundaayyuu waliif deebisne jechuudha amma asumarratti sa'aan dheeratee jira yeroo biraa ifa isiniif godha yoo isiniif hin galin na gaafadhaa irra deebi'ee ifa akka ta'u isiniif godha jechuudha hordoftoonni koo karaa ammaan isinitti mul'ise kanaan Facebook keessan yeroo hundaayyuu eeggadhaa galatoomaa share godhaa waliif daddabarsaa YouTube kiyya Oro MP4 kana subscribe naaf godhaa galatoomaa